sinqusan Iga sani anggala suras ududuba hindebini uguma jolle kenyatti hinkorras imbonnas ijolle horomo dawante ata umale ob juar jechu koda makuma kena siwama mucha koda wanta te difam biya hala gize jirto fodda televizionitini amma kana horomiya mulutun tayin Ethiopia sochoste amma malifi finfinne galte oromiya galte afan ke qabatte video ti debalamte kana ditesse malifida kaleso biya orma jirta yu jollen kenya nu jalatti dumani abban barbadi nu jalatti fixennani bidena gaddanya ne waya gadda wagga afuru wagga shan ufanne aramo malif jabalata ufanna aramo utati biya kessa galte jirtu malif jollen kenya wagga kudani nu jala dumti malifida malifi meshan kun malim nurratti jolle kenya ratti malif yoro hunduma dakkanama malim magarajan dukkana malif jolle kenya ran kawu malifida malifi dubartonni horomo warri qabenya sani rabuqani malif baranda ratti dewumsa dewu malif jaani wanu fatan dabu Daani wan shay to ko malif dabu dugumani ati oromiya kese jirtai duguma juari jolle kenya fulam dura bute jirtai ati jirta singafa dagafi dugumani jolle kenya fulam dura jirta yote nurra dabbatu baka hinga nun kana bodde dubartonni oromo tane utu jiru bidena gadda nyannu nurra dabatu baka inyannu bidena gadda barbanu kana bodde jollen kenya doa gesu ijollen kenya ifata batu mali nu fitu tara mali nu tikayaramtu ob lama magarsa kalesa gafani ummata oromof nanda bade gafani jedu bidi sabane ijollen kenya duwa jala batejen fodda televizini jala irbe kenya disney fodda televizini jala bulla turrenun gafa docteur abiy filatamu utura fe dubarton oromo raftani tulata yo askese jiratan ankara goti rabne docteur abiy yo filatame oromo da ijollen kenya duwa jala olti lata jenni duwa bararamti lata jenni afan mesha jalabati lata jennetu docteur abiy akkanni filatamu egu safi fodda televizini jala bulle filatame be mali fula sanura gele geshe oromo mininne mali mamnura gele inni gano hormate nut mesha nut gele geshe te jolle kenya nu jala fita erge wan oromo da jede ol bayef ani sini dabbadere erge jede malif jollen kenya umri wagga kuda lamati malif nu jala duti warada sani warra gubbasi gadi nu terga yote wali makani nu terga jiru wanti warin sani imbe kamne makalaka jede komandi posti jede wali make nu terga warra fansani benne warra gurisani wajjacha kenya hindagenya ci gadi nu terga gubastae malif jolle kenya nu jala tiditu ijolle kenya tokko hamina wante hirira bani qaban kashala besmiti samtus miti hatus miti ijolle bilisuma qabso nu qabnanu
ijoollee bilisummaaf qabsooftu, ijoollee mirga isheef qabsooftu, ijoollee mirga uummata Oromoof qabsooftu deenyee qabna malee kashalabbeeffattu deenyee hin qabnu nu dubartoonni Oromoo. Kanaafiyyuu makalaakaa jedhee gubbasii gadi nutti gadi fe'u ijoollee keenyarraa saadhaabu ijoollee keenya warra bosona keessa jiranirraa saadhaabu. Ijoolleen keenya warri bosona keessa jiranii gadamee keessa keenya keessaa warra ba'anidha. Warra nuun jeessa galiif torbee lama garaatti baannee nu keessaa ba'anti bosona keessa jira malee ergifama biyya ormaatii dhufanii bosona keessa hin jiran. Maaliif hiikkatu? Maaliif meeshaadhaa hiikkatu jedhee maaliif irratti labsa gad deebisee obbo Lammaan inni dhugumaan Oromoodhaa isumayyuu qoradhaa ol deebi'aati. Isumayyuu ol deebisaa qoradhaa dhuguma Oromoof dhaabate yoo ta'e ijoolleen keenya warri caakkaa keessatti rakkatanii umurii isaanii dirressii warri rakkatan gadi ba'anii obbolaa isaanii taa dabalaman kunoo guutanii jiru. Obbolaa isaanii taa dabalaman obbolaa isaanii wajjiniin haa qassaan rakkina keenya nuuf haa hiikan. Du'aatii armooliin keenya obbolaan keenya laga sanatti dhumanii utuu adda bilisummaa Oromoo tachi jira ta'eeti hin dhuman turan ijoolleen keenya maatiin keenya. Hin dhumani warra hergama isaanii nurraa qabantu warra hergama Oromoo qabantu erga warra Oromoo irrattis kaleessa dheengadda shira isaanii xaxaa turantu dhaqee achi dhaabatee nuuf iccisiisaa tura malee jira malee utuu adda bilisummaa Oromooti caakkaa keessaa bahee dhaabatee nuuf falme ta'e qabeenyi keenyas hin gubatu ijoolleen keenyas nu jalatti hin dhumtu dubartiin deessee lafa bultu hin dhabdu. Nan dubbadha Jawaar dhugumaani gaafa OMN foddaansaa gaafa inni cufamu waan warri TPLF ayyariidhaan rafanii nu fixan nutti fakkaata. Waan ati nurraa dhibamteen naan nu fixan nutti fakkaata. Gaafa obbo Baqqalee Garbaa mana hidhaa galee mana hidhaa keessatti yeroo abiddi mana hidhaa qabatu waan inni du'eennaan nuun qofaa keenya bakkee irratti hafne nutti fakkaate. Waan nu meedaa irratti hafne bineensi nu nyaate nutti fakkaate. Gaafa inni hiikamee garuu akkamitti akka uummanni Oromoo ilaale anoon beeku. Anuus akka isaan galaan jiru. Garuu obbo Baqqaleenis mana hidhaatii kan hundumaa nuuf jedhanii dararamanii abidda boba'u keessas darbanii rakkina kana hundumaa keessas darbanii ifatti ba'anii isiniyyuu teessanii. Isiniyyuu dhiiftanii teessanii obbo Baqqalee. Isinuun teessanii. Isiniyyuu uummata Oromoof iddoo bu'aa waan jirtan natti hin fakkaatu dogoggortaniitu. Dogoggortaniitu. Maali? Isin miidiyaa cufattanii balbala keessan cufattanii teessanii naan allaattiin meedaa irratti nu fixaa jira. Eenyutti yennaree? Lammaanoo siimii isaa cufatee taa'e warra isa jalaa wajjin ani itti mannu hin qabnu isinis of foddaa televezyiinii irraa fagaattaniitu amma uummanni Amaaraa televezyiinii banatee xaabaa banatee wanta hundumaa dabarsaa oolu OMN dabarsaa jira Jawaar. Qorateera rakka uummata Oromoo seenaa uummata Oromoo qoratee OMN dabarsaa jira. Kanaafiyyuu OMNs ol deebi'aa qoradhaa namni bishaanii oppidiyoonii kubbaayaan itti dhuge keessaa namni bishaan achi keessaa dhuge namaaf galu. Ol deebi'aa kan keessaniyyuu OMN qoradhaa eenyuun akka achirra kaawwattan daaniktera achirra keewwattan qoradhaa bira ga'a. Garuu nuun asitti Oromooti siltaana irra ba'e sababa jedhamuuf awwaalamne dhumuu qabna. Kanaafiyyuu amma dhaamsa xinnoon isinii dhaama malee fixaa jira. Kanaafiyyuu
obbo Baqqalee Garbaas Jawaar Mohammadis ol deebi'aati waa'ee uummata Oromoo waa'ee ijoollee Oromoo waa'ee qeerroo Oromoo waa'ee dhiigni ishee dhangala'u waa'ee qabeenyi keenya badaa jiru waa'ee